garuu an jireenyi koo kan narraa dhokatuudha bakka itti jammaree jaran bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraan itti kennanii dalaguu eegale. TikTokin nan fayyadamu malee viidiyoo wayii akkasiin jedhe ture. Ji'a tokko reefa guyyaa bakka dalagaa gollee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na beekan garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee ergammoo himatamuu ta'e inaan kun dheeraadha akkatti illee illee naaf hin galu kanuma waan goshuu abraa. Abshir shi lubbu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi hawuun numa jirti garuu ilmi namaa bikkatti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bikka irraa kufe irraa ka'uun jagnummaadha si galee ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu an bika sanitti bakka nama kutattuu wayii dubartiin kutattuu akka taatee bika sanitti naagalee osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaan ofirratti gadhiisa jechuu si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arke jechuu kanaafu rakkoon takka rakkatuun jirti lama rakkatuun jirti sadi rakkatuun hin jirtu kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma ida booda beellama qabanne asirratti uummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee warri si gargaaruu barbaadu hedduutu jira wanta akkasitti hin dhagaamini amma waa hedduu si dubbisiisuu fi miti just uummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree sanumaaf atis tasgabbootee jirtaa keessaan si dubbisnaan ummata kan kee ummata haalaan si jaalatu ka dhagaa darbu jirus ka siif dubbatu jirus hundi si jaalata jibbaa kan kee qabu tokkolleen hin jiru ijoolleen Oromoo hundi si jaalatti sanumaatillee jaalala ummata amma nama kun kudha tokko hasilaalu jiru kun warra si jaalatu warra si gargaaru deemu ati nama si jaalatu qabaachuu jechuun maallaqa caalaa humaa haamileen takkasitti dhagaamini humaa abshiraayaa maasti dhagaamin ida keetillee qeerroo faanis manni ati jirtus mana obboleessa keetiiti hawwiinis nama gaariidha zanaa fataa jee waan si hanqate yoo jiraatellee gaafadhu isii akka haadhatti isas abbaa akka haadhatti akka abba gaafadhu hanqan nuti gargaarsa sii goonu yoo hafellee ani ko obboleettii tantee guddoo feetu akka haadhateetitti waan barbaaddee na gaafadhu arrarraa kaasee waadaadha waan ati barbaaddee guutuu yoon dadhabe uummatatti karadhaa yoon dandeetti siif godhaa jechuu. Tokkoffaa irratti maakushu ani miidiyaa kanarra erga icciitiin kullee baheen si gargaara naan jettanii asli jechuun anaaf abbaa kootii si jechuun immoo haadha kooti kana qabadhaa Oromoo wallaahi laazim sanomichiti sinirraa barbaade sini galee uummanni olii gandi na darbee maal yeroo jedhattillee isin olii gadu diddanii yeroo jettanittillee inni dhufee baladaadhee keessaa illee qabsanaa maakashitellee keessaa narraa hin hafne inni akka abbaa kooti ati haadha akka haadha kootiitti ati jaalatti jibbitu isaan harraa kaasee akka haadha kootiitti silaala naa jira. Si jaaladha haadha koo. Baasee immoo jarara lamman irraa immoo hafee Oromoo koosinillee naa jiraadha. Hundi keessan shee keessa amantiitu hin jedhin mucaan kun akkasii jiraataa turte jireenyitti tolee lalleetu naan jedhin ani garuu kaaniif uffataan hojii godhoskee jiraataa ture. Utuu garagaltanii keessa koo duraa sana ilaalin waan hojjetaa ture utuu ilaalin na bira dhaabattan naa galatuma isin hin jaaladha. Abshirii bakka humaa yaadinii kanumas dubbisumaa fi waan biraammoo ida booda walitti deebinashi waan hafee keessaanis waan si gaggaabdu tokko ni jira reefuun tan rafuutti jira waan jettee fi waan waliin haasoo jira yaa akka dubartitti. Nagaa dhaqoo. Taate bakka amma deemu faxara nyaattee deemu faxara nyaadhu ganaadhaan moo amma kaate. Laareef ga'ee amma nyaadhu as dhiyeenya wayii nyaanne. Bakka humaa yaadinii zanaa fataa jayii. Bakka waan takka akka rakkoon hin jiraannes ni beeka achi bika jirtu mana rakkoon itti jirtu miti uummata si jaalatanii homaa sitti dhagaamin isheen eewwad tolee waan himachuu barbaade yoo jiraattee moo himachuu hin dandeessaa homaa takka sodaatiin namni takka waa takka si gochuu hin danda'u waan qirra si jee yoo jiraate rakkoon yoo jiraatte maannam anchiin minnaagarish namni waa takka si godhu hin jiru laalechuu okay. Namaatu waan takkan sodaati laa waan dubbachuu barbaadu jiraate dubbadhu. Waan galleetu jira beektaa maakashu.
mata waan hin galleetu jiru. Isiimmaa dura akkeessa gooteetu achi dalageetaa turte jedhee kan gaaffititeetu jira. Isiimmaaf akkas of gooteetu bakka isin dalageetaa turtee kan jedhutu waraqata qabduutu eeyyamaan dhuftee bara seeraa dhuftee kaatee maa bakka isin daladdii uummata jedhee gaaffititeetu jira. Xiqqoo isa ibsaaf malee warra kaan yeroo narra gagga'u na gaafattan. Taate rakkoon qabu. Hayyee ibsiif. Ibsi yoo barbaaddeef rakkoon hin jiru. Warri maaf utuu biyyaa baatee waraqataan biyyaa baatee kaatee ni lafa dhufee bakka san dalagu maaf achi daladdee warra naan jedhaa turtanii dhaggeeffadhaa isinitti himu. Tokkoffaa maatii gaariin qabu mana namaatti guddadhee namatu biyyaa na baase. Tokkodha isayyuu to'aati kun dhagee anaa boolee gahee deemaa jedhanii itti himinnaan jedhame jechuudha. Harka namaa jalatti guddadhee yoon biyya galesi kan kun manuma namaatii jedhee nassabe. Yoon asis badee bakkee dalagee firaas keessaan qabuu jedhee tan. Idduma poolisii sun biiroodhaan na baasee daggala keessa nageessan dalaguu fudhadhe. Achi dalaguun immoo akka durbaa of qaqqabuun akka durbaa gochuun hin danda'amu. Hojiin hojii dhiiraa nyaata akka dhiiraatti mana keessatti koobzii toshatta shaadanfatta akkas godhatta. Atta jaruu doorii naa bitan malee kan arabaateen uffannee jechuudha. Viidiyoo koos ni arginu hundi jiraa jechuudha. Aramillee gaafa Ameerikaa jira viidiyoo naa dawwalee akkasitti abbaan mazaraa sana kafiila isaatti dalaga malee akkasuma na ilaale maas gafe dhiira isaatu durba isaatu adda argattu malee maallaqa si kenniif malee jedhee jasa garguutu achi dalagaa ture jechuudha. Sababni isaa yoo naan jettan as keessa nama jabaatu naan jedhu hin qabu. Namni biyyaa na baasa maallaqa kan koo barbaada malee anaan abshir maallaqa adda maal naan hin jedhu. Maatii tokko akkas taata naan hin jedhu. Saniifuu anillee ummati kun firii naa godhu ilka hojii kofanne itti dhoskadhadheetan fatuma gaarii uffadheetan akka kootti gaarii dhareeffatan uffadhu ilkaan hundumaa dhoskeetin na beekan hundi jaraallee dalagataa ture malee yookaan nati tolee miti yookaan bultinii tahee miti. Garuu immoo maatiin jabaadhus naan jedhu qabu waan ta'eef boriin koos nama mana ijaarratu miti waan ta'eef fedhan tasfaa durbummaa koosii dubartii tokkotti kutadheetan akka dhiiraatti jiraachuu eegale. Ofii kootii sammuu koo uummadhe malee durummattis barbaadee miti feekii kana uummee Oromoo nyaachuus miti wanti sinii galuu qabu. Jireenyuma dubartii tokkootti ofitti gaabbeera akka kootti jechuudha. Wallaahi ofitti gaabbeera. Jireenya hundayyuu namni yeroo nama jabaadhu jedhuun hin qabne nama yeroo mallaqaa bichee barbaadu bichee qabu. Namni jabaadhu abshirii biraa yoo dhabdan tasfaa kutattanii akkasittiin tasfaa kutadhe anillee yoo lubbuudhuma waan nyaadha arabni kun illee akka bakka baastee nan ganne. Duriyyee naan jettee nama akka bakka baastee nan ganne dheetan beekaa akkasii jirataa ture. Wallaahi rakkoo godhus gadee gadi bahee kadhachuu wallaan gadi bahee rakkoo keessa jiraachuu wallaan garuu isin immoo waraqataan baatee maaf akkas taate yoo waan jettaniif kan isin ibsa. Jireenyuma na jibbisiisena. Nama abshiriin qabu nama maallaqaa malee maatiin qabu tokkodha. Gabbayee kadhachuuf himmatu naaf yaa qabu akkamittiin kadhadha. Saniif istaalii kun jijjiiree mataallee dhofirraa cira akkasii jiraataa ture. Bakka jireenyuma dubartii ta'uu na jibbisiisa. Siin galee annama bineensa wajjin illee dura hidhamaa ture. Saniif malee uumaa miti bakka. Siin garuu naa bara an jechuun nama durii miti barbaadee mitillee istaalii koo waan akkas godheef. Akka namni tokko natti dubbanneefan. Akka namni tokko isiin akkas taate dheerarraa godhuufan. Akka namni tokkollee dhiirri tokkollee isiin shaarmuutaallee na bira darbuu hin barbaade. Akka dhiirri tokkollee dhufee nan dogoggorsinee hin barbaade yeroo sanatti. Abshee bareedduutu. Wanta kan balleessine ammallee ishii badiittaa kan qabdu laal. Namni uffatee fi miti kabaalagee ta'u ishii namni afaanii. Carraa dubartii ta'uu bar baay'ee tokko rakko. Abshir humaa yaadin abshir laal dhaga'i. Uffanni nama tokko hin ibsu si galee uffata uffatteef namni baalagee siin jiru wanta akkasirraan hir'isu goobazii siin jiru wanta akkasiin godhu si galee namarra kaayatiin. Inuma namarra kaayyate taanaan jireenya kee hin jiraattu. Ati wanti irra kaayachuu qabdu dalagaa fi dalagaa tan ta'e jijjiiramuu kan kee ol guddachuu kan kee qofarra laaluu qabda. Yoo namni akkanaan jaakeetu ta'e namaaf waa'ee kan kee ibsuudhaaf yeroo keetis sa'a keetis hin gubin. Si galee namni lubbuu na dhagaye namni jechuun akka namni si beeku si beeka akka ati namni akkanaa itti namaaf ibsuudhaaf yaaliin tolee warra miidiyaa kanaati amma waan hin beeknee fi ati akkanaa jechuun hin barbaachisu waan irratti waan ati sitti tole waan ati barbaadde waan ati laayikii goote irratti hojjedhu si galee namni kana hojjedhu siin jechuun qabu ati waan sitti tole qofa irratti hojjechuu danda'uu qabda maannim mifallaga nagar bil namni waa si godhe tokkollee hin jiru yoo waa taatellee yoo rakkoon jiraatillee himadhu namni tokko waa sin godhu hin jiru. Ani maakiitu siin jaa jechuudha. Minim qanaa ittee kana booda jechuudha. Qanaa ittee deemta laala ol jettee deemta. Si galee gajja'uu rifatu bobboo'uu of ajjeesuu waan akkanaa kana keessa
sammuu kee daqiiqaa takkaa fi miti sekoondii takkaaf akka yaaddu hin barbaadu. Oromoon abbas haadha siif ta'a, obboleetii siif ta'a, waa hunda siif ta'a. Oromoo kana keessa badaanis hin jira, gaariinis hin jira. Badaa ilaaltee gaariin akka hin jiraanneefitti himuu qabdu. Gaarii fi badaatu jira jechuudha. Kasit duru jiraachuu danda'a, boru gabbee kasi faarsus jiraachuu danda'a. Ifitti himuu qabda jechuudha. Ilmi namaa hundi tokko miti. Haati ilmoo dhaltuu burree dhalte jechuudha. Tokko diimaa, tokko gurraacha, yaadaa fi akkaataan isaa hundi garagara.